meeqan keessantu seenaa injifannoo waraana Saambee beekaa? Saambee lafa dhiigaa diddaati, dhoksanillee seenaan hin baati. Hiilurratti gobee xaaliyaani, yoo dhoksanis ni baadu gaani. Akkam jirtu daawwattoota keenya, har'a seenaa injifannoo Saambee isiniif qabannee dhufnee jirra. Hanga qophii keenya xumuraatti nu waliin tura. Warri YouTube chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Yoo viidiyoon keenya isinitti tole immoo laayikii gochuun jalqabaa. Gara viidiyoo keenyatti kan dabarru ta'a. Waraanni Saambee waraana faashistiin Xaaliyaan uummata Itoophiyaa waliin, keessattuu uummata Saglaanii wajjin kan geggeessitedha. Waraanni kun waxabajjii 27 hanga adoolessa 4 bara 1933tti kan geggeeffame yoo ta'u, waraanni kunis waraana guyyoota 7 geggeeffamedha. Bakka inni itti geggeeffames godina Lubbaaboor magaalaa Goree irraa kiiloomeetira 17 fagaattee kan argamtu magaalaa xiqqoo kan taate magaalaa Saambee jedhamtutti geggeeffame. Waraanni kunis waraanni Xaaliyaan waraana Itoophiyaatti rukutamuun giddugala biyyattii gara kutaa kibba lixaa biyyattii deemuu wal ijaaruun magaalaa Goree qabatanii asii ol gara magaalaa Finfinneetti ol namuu eegalan jechuun ibsan. Boodarras waraanni Xaaliyaan 12,000 ol ta'a wal ijaaruun karaa Gurraa Fardaa, Boongaa fi Diduutti naanna'uun gara magaalaa Goree sochii eegalan. Loltoonni Xaaliyaan magaalaa Goree irra deebiin qabachuuf karoorfachuu isaanii erga dhaga'amee booda gootonni naannoo innoo Saambee jiraatan kan akka Waldaayaas Bullukkoo, Margaa Bokkuu fi Anyee Bantiifaa namootni waraanatti akka makaman taasisan. Kana malees loltoonni Itoophiyaa namootni muraasni loltoota Xaaliyaanitti akka makamu gochuudhaan loltoota Xaaliyaan ganda innoo Saambee keessaa bahuun laga Qabaritti akka bahan haala mijeessuu ni himama. Marree hamma sitti ilaaltaniitu taanaan viidiyoon keenya isinitti toleera jechuudha. Viidiyoo keenya kana laayikii gochuun gara viidiyoo keenyatti dabarre. Yeroo isaan achi gahan loltoonni Itoophiyaa riqaa laga Qabar kutuun gamanatti immoo qawwee itti kiyyeessuun loltoonni Xaaliyaan kiyyoo loltoota Itoophiyaa keessatti akka isaan kufan obbo Tamasgeen Korjee ni dubbatu. Namoota riqaa laga Qabar kutan keessaa muraasa isaanii yoo isinidhee obbo Zawudee Lamuu, Ayyaansoo Bookkaa, Naggaasoo Gildoo, Bantii Daanyee isaan tokkodha. Marree waraanni kun kanaan hin dhaabanne cimee itti fufaa jira. Gootonni Itoophiyaa goototni ijoollee Oromoo Shawaa, Wallaggaa fi Jimmaa sadarkaa olaanaa irratti hirmaataa turan jechuun ni dubbatama. Lola kanarrattis Jaagamaa Keelloo fi Leensee Keelloos akka hirmaatan obbo Tamasgeen ni dubbatu. Dhumarratti humni gootota Itoophiyaa yeroo itti cimu loltoonni Xaaliyaan namoota 60,000 lakkaa'aman booji'amanii gara Goree dhufuu fi meeshaalee waraanaa 60,000 lakkaa'aman gara Goree dhufuu jechuun obbo Tamasgeen ni dubbatu. Marree loltoonni Xaaliyaan injifatamuu fi harka kennachuu isaanii irraa kan ka'e loltoonni Itoophiyaa gootummaa fi dandeettii isaaniidhaan injifatanii jiru. Marree daawwattoota keenya, viidiyoon nuti irratti qabannee dhufne kana fakkaata ture. Viidiyoon akkasii akkasiin bira ga'u yoo barbaadan maatii History of Oromoo ta'uun irraanfatina. Amma viidiyoo itti aanu wal agarrutti nagaatti.